just quotient rule ilaalla. just yommuu derivative kun f of x over g of x in derivative akkana nu kennee jira. so derivative bifa kana yommuu nu kennan simply maal goona jalqaba f of x derivative goona then times g of x hir'isuun g of x derivative goonama then times f of x over what g of x the whole square goonaa jechuudha. kana jechuun fakkeenyaaf ilaallu just x over simply just 1 over x square jenna. kana derivative godhan yoo jira just 1 in akka f tiin x square immoo akka g dha. kanaafuu 1 over x square kana yoo godhan is equals to maal inni jalqaba isa kana tokko derivative goona lakkoofsa tokko times what times x square minus amma x square derivative goona derivative then times what times 1 over what x square the whole squared. kun immoo maal ta'a tokko immoo 0 ta'a paartiin kun 0 ta'a 0 minus inni kun immoo 2x ta'a over x power 4 is equals to what minus 2x over what x power 4 then x takka is equals to minus 2 over x 3 ta'a jechuudha. derivative ima maaliti 1 over x square kana ta'a. for example tan x is equals to derivative isa sec square x dha. how akkamitti so kunin sin x over cos x dha. so kanaafuu maal goona sin x derivative times cos x minus cos x derivative times what sin x over what over cos x the whole squared. sin yommuu derivative kun maal ta'a cos ta'a cos x times here cos x qabna minus cos x yommuu derivative kun minus sin x then sin x inni jirti sin x over what over cos x then what cos x times cos x cos square x minus times minus plus sin square x over what over here I'm sorry square qabdi cos x square dha. so tirgiirra cos square x plus sin x square 1 ta'a over what cos square x kun immoo maali wajjin wal qixa 1 over cos is equals to maal inni sec wajjin sec x wajjin kana immoo square yoo goonu immoo kunillee square ta'a sen immoo 1 over cos x square is equals to sec square x dha ta'a jechuudha. so kanaafuu taaniin kenna maal ta'a here isa kana ta'a jechuudha. then here example a f of x is equals to what x over x plus 5 at x is equals to what 1 in jedhame. so kanaafuu yommuu kana derivative first what x derivative times x plus 5 minus here x plus 5 derivative then times what times x over what x plus 5 so whole squared then kana yommuu derivative goonu maal inni maal ta'a 1 ta'a x plus 5 ta'a minus kana yommuu derivative goonu 1 ta'a then times x ta'a what over x plus what 5 so whole squared x in number is equals to
5 over x plus what 5 the whole square data at 1 yoo ta'e simply waan bakka kanatti buufna at 1 yoo taate waan bakka kana yoo buuf 5 over 1 plus what 1 plus 5 the whole square is equals to what 5 over 36 ta'e jechuudha. Just see alallo b dalagne irra waan ta'eef ln x over x. So maal ta'a just ln x derivative times x minus then what x derivative times what ln x over what x square is equal to what ln x is 1 over x times what x minus what the derivative of x 1 then times ln x over what x square kumalta 1 ita 1 minus ln x over what x square just ati ida jira yemmos book here inni kun 0 ta'a jechuudha. Maafi 1 minus ln of jechuun tokko ta'a tokko dhoosu tokko 0 ta'a 0 ta'a. Deebiin keenya isa kana ta'a. Just yaada laynu n y is equals to what x square over 3x plus what 1 ida here isa kana jechuudha. So derivative makana quotient rule ida x square derivative on times 3x plus 1 what minus 3x plus 1 derivative times what x square over what over 3x plus 1 the whole squared. Then kumalta derivative makana 2x itam then 3x plus 1 minus here 3 tate times x square over what 3x what plus 1 the whole square dira. Then here kun 6x square minus 2x minus 3x square over just 3x plus 1 the whole squared. Then it's become 3x square plus 2x or what over 3x plus 1 the whole square is our final answer. Let's just e kana adalannu y is equals to cos x over 1 minus sin x. So here jalqaba maal goona isa gubbaa kana derivative goona cos x derivative times 1 minus sin x minus what derivative of 1 minus sin x times what times cos x. So cos x over what 1 minus sin x is a whole square jechuudha. So kanaafuu kana yommuu derivative goonu here partii kana yommuu derivative goonu minus sin x into what 1 minus sin x then minus then kun immoo maal ta'a minus cos x ta'a times cos x over what 1 minus sin x is a whole square. Then kana yommuu baasnu immoo here it is become minus sin x plus what sin square x then minus times minus plus what
cos square x over what 1 minus sin x whole squared. So paartiin kun immoo here paartiin kun maal ta'a? Equals to 1 then minus sin x plus 1 over what 1 minus sin x the whole squared. Kun immoo kana yommuu jijjiirree barreessinu taate immoo kan immoo ofitti yookaan 1 minus sin x over 1 minus sin x the whole square. Inni kun tokko yommuu badamu maal ta'a? 1 over 1 minus sin x qofa ta'a jechuudha. Darbeetii hima